garee mariidha ijaarrannee jirra jechuudha. Garee marii kun maqaan isaa Urjii Net jedhama. Urjii Net guyyaa har'aa kana irraa eegaleetii hundeeffamee jira jechuudha. Garee kana keessa dhuftanii seenuu dandeessan jechuudha. Garee kana keessatti gaaffii barbaadan waa'ee teeknooloojii mobaayilaa fi kompiitaraa walitti hidhata qabu kamuu gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Warroonni YouTube irra hojjetaa jirtanis achi keessatti marii godhuu ni dandeessan jechuudha. Wantoota isin dhibe dhuftanii gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa gareen kun garee mariiti, garee banaa ta'edha. Akkasuma warroonni maamiloonni keenya maamiloonni Oromoo Samsung bakka garaagaraatti nuuf barreessaa turtan amma karaa garee kanatti dhuftanii gaaffii keessan garee kana irratti yoo nuuf barreessitan salphumatti ni agarra jechuudha. Gaaffii saniif achuma irratti deebii kennina. Isinillee tahee warroonni biraalleen irraa fayyadamuuf carraa ni argatu jechuudha. Irra caalatti ammoo gareen kun warroota YouTube irra hojjetan yookaan YouTuber tahanii fi warroota YouTuber tahuu barbaadan hedduu gargaara jechuudha. Keessatti yaada wal jijjiiruu ni danda'ama, gaaffii adda addaatiif deebii ni kennama jechuudha. Kanaafuu akka karaa garee kanaatti dhuftan asumaan isin affeera jechuudha. Gareen Urjii Net kan jedhamu Oromoo Samsung jalatti hoogganama jechuudha. Telegram irratti Urjii Net kan jedhu garee banaa ni qabna jechuudha. Dabalata immoo Facebook irratti garee banaa garee isa messengeraa osoo hin taane garee banaa Facebook irratti sarchi godhamee argamu maqaa Urjii Net jedhu kanaan ni qabna jechuudha. Urjii Net bakka lameen kana qofatti kan argamu jechuudha. Telegram irratti garee banaa ta'e, Facebook irratti garee banaa ta'e jechuudha. Kanaaf Telegram irratti seentanii bakka sarchi sanitti Urjii Net jettanii yoo barreessitan argachuu ni dandeessan. Facebook keessan irra seentanii bakka sarchi sanitti Urjii Net jettanii yoo barreessitan argachuu ni dandeessan. Achirratti akkuma amma isiniif hime yaada keessan dhiheessuu, gaaffii gaafachuu, waan hojjechuu feetan san irratti namoota garee san keessa jiruun wal mari'achuu ni dandeessan jechuudha. Egaa kun waan baay'ee gaariidha. Gareen akkanaadha tajaajila akkanaa kennu yeroo jalqabaatiif uumame jechuudha. Kan ammoo Oromoo Samsungitu gaaffii maamiloonni keenya nu gaafataa dhufan salphatti isaan keessummeessuudhaaf garee kana ijaarre jechuudha. Kottaa gara garee kanatti makamaan isiniin jedha. Akkuma nama isiniin jedha sarchii gootanii argachuu dandeessanii. Dabalata immoo viidiyoo kana koomentii jalqabaa irraa akkasuma description box keessa linkiin isaanii jira jechuudha. Kallattii linkii irratti yoo tuqxan karaa garee kanaatti isin fida join gootanii hordofuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Egaan barnoota kanaa fi kana fakkaatan hedduu ni dhiheessina waan ta'eef chaanaala keenya subscribe godhaa, mallattoo beeksistuu sanillee hojjechiisaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha. Galatooma.